በእግራችን ተጉዘን የአባት በሬ ሽጠን የእናት ወርቅ አስይዘን ለምዬ ነጠላ ለአባብዬ ካባ ብንደርብ ብለን ሰርተን ቀና ብንል ቀን ብንገፋ ብለን ከለም ጸጋ ርቀን በረሃ ሰንጥቀን ውቅያኖስ መሃል በውሃ ጥም ደርቀን ከሽፍታ መንጋጋ ካሳምበሪ ጥርሶች ከፖሊስ መትረየስ ከወንበዴ ሰይፎች ከሰባቱ ሰዓቶች በታምራት ተርፈን እንግዳ ሆናቸው እንጀራ ፍለጋ ገባን ከቤታቸው ከአቅም በላይ ስራ ደሞዝ ውሃ ሽታ ቁጣ ግልምጫቸው ጥፊና ጡጫቸው እንደ ዝናብ ሲዶፍ ዘወትር ጧት ማታ ለማ ኪኒን ብለን ለአባ በሬ ብለን ስንት ዓመት ቻልናቸው ሰርተን ደሞዝ አልባ ምግባችን ገለባ ቀለባችን ዱላ መኝታችን በቁም Dhaam sajara dhageeffadha sagalee taafi bakka jirtani du'it godha adaraa keessa. Miidiyaa ummataa miti maaliif rakkoo keenya irraa dubbatti nuti Oromoo miti deegaa mangistii miti nuti akkamitti abada takkaa wayii hidhamna as keessatti rakkoo tokko malee badii takka malee nama saamuu hin baane nama hattuu hin baane. Maallaqa qofaa fi namni ka cinqamu namoota kan cinqamanii maaliif garuu uummanni Itoophiyaa kuni nama taayitaa qaban qofaa fi hiriira bayanii sirbanii biyyoota baay'ee kenna maraatanii jiru kan maraate hundi maraate namni sammuun isaa sirrii daleetu hin jiruuf dhaqqabaa nu dhaqqaba biyya kenna yaanne ilmoo qabna haadha warraa qabna waggaa tokkoof jeerama akkamitti yaaddan maaloo nu dhaqqaba Duga Rabbi halkan takka hidhaa keessa. Mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii hin jira. Riyaad irraa kaasaniiti, harki irraa na kaasaniiti, haayir na buusanii, haayir irraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan. Digale kanaafuu namni gartee Riyaad bakki irraa galu jiran sanis Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti. Riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo. Uumaa kee keessa yaa sagalee ilmaan mana hidhaa keessa yoo namni dhageenye yaa Rabbi dhageessa. نفور يا الله يا بايسا والنتان بيتا مهسن كيسا يا رب ركما كيسا يا سقلي الماما نيدا كيسا يونم ندقين يا رب نقيسا نفور يا الله يا بايسا والنتان بيتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل تو أقول وكين يا أبي أسمع تقولون أنا سليم جباتو ولا أنا تاني أنا أقول وكين يا حتى وعمل استاري كمان أجوا استاري كمان أجوا بتي أكستري فين سلالة كونكين يا كونكين يا ربنا ترى كونكين يا فرماتنا وكاو مالك ركونكين يا أكمل تبتيا أكمل بيكمو أما تبيك أواي يولين سعودي عربية كيسة جوتو فيها كاتا جرا تجرا نبي كينيا إلى اللي دقيقة شني كيسة تقول أدم كيسة تقول أشياء كنا كيسة أمس ركون سعودي عربية ببتي إنفرامني كان عندنا تقول سيسا سجين أگر سيفامي أگر تومانو يولين كينيا إرجانو أما تاتو كول إيجين بودا يولين كينيا عربية تكلم تقولته أما موجرو مدراني كي سايو ريفورمي بوته خراتم بفهمه إرجانا مدراني كودا ترباتي هاجيونا Tiyyaarri gara Itoophiyaatti socho'u hin jiru mootummaan Saawudii geessee itti ukkaamsaa jira ijoolleen achi keessatti ammas du'uu fi dararaa duraan itti deebi'anii jiru jechuudha. Egaan obboleessa koo yookaan obboleettii koo ka viidiyoo kana argaa jirtu rabbii jedhii hadhaarraa kaafnee sagalee haala ho'aa ta'een yoo waliin ta'an harki kun kophaa isaa rukutuu hin danda'u yoo akkas ta'e sagalee dhageessuu jechuun yoo waliin ta'an qofa. Kanaaf namni viidiyoo kana argitan hundi keessaniyyuu sheer gochuudhaan hundi keessanii bakka hundatti sheer gochuudhaan viidiyoo kan akka guyyaa hadhaatti kaasee namni feestaalii gurraacha uffachuutti deebi'u yookaan suuraa duraanii fayyadamaati poosti godhaa piroofaayilii nakaadhaa amaanaa rabbiiti suuraa duraanii kan ammaas ta'u akkasitti viidiyoo hojjedha babbareechaati akka ijoolleen Saawudii Arabiyaa keessa jiran agarsiisa arabiffaan ingiliffaan afaan beektan hundaan sagalee ijoollee Saawudii Arabiyaatiif haa ta'an siniin jedha eegallee jirra eegalaa jazaansaa rabbiin biraayii ijoolleen kun waa qabaatanii nuun kafalanu wanni jedhu godhan hin jiru rabbiif jecha obbolaa keenyaaf sagalee hataanu yoo nurraa du'an nurraa hidhatanii obbolaa keenya du'aa baraaruu isiniin jedha galatoomaa ana obboleessa keessa mubaarik musammaati viidiyoo kan sheer godhaa nagaatti. Kulluratti malee yeroo hundu
hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa caalamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa. Tun beekumsa moo beekumsaa miti? Mirga suudii kabajeetiin mirga kiyyaas dubbadha. Mirga suudii dhiibee mirga kiyya dubbachuudhaaf heerri hin hayyamu. Marxist law, Leninism law hin hayyamu. Seerri rabbiitis hin hayyamu. Akkuma Muusaadhaan Allahu hin jeesanii. Isa kana. Maaliif? Shanyii wallaaltuu ta'e beekumsatti guutuu. Shanyii akkanuma waa arrabsitu. Ta'e matan beeyi. Maali egaa? Haya biyya gari, habiyyi Maariyo godhuudha. Beerri sanjaan beeyne hundi miidiyaa gubbatti bee. Tuunis gubbatti baate. Sanjaa godhiiti. Rakaa lama Allahu sagadii hojjeeni. Maqaa Allahu juuchi keessatti gaaftu TV san keessatti. Faatiyaan eegallee. Faatiyaa qaroo jirraami. Faatiyaan tun bu'aa guddoo isin qabdi ka Faatiyaan hin eegale. Abiyyi kanattis dubbadheetuma. Kan isitti himtu. Obboleen jettus dubbadheetuma. Abiyyi sasuma keessa jiraame nama guddaadha winki jibaare. Maaliifoo? Dhimma kiyyaaf itti dubbadha. Helpimi na gargaari. Isaan mirti ka addunyaa kanattis numaan dubbadha. Ka deemu Google keessa seene. Ka Albashiirittis numaan dubbadhaa bara. Ka Ameerikaa kanattis numaan dubbadhaa bara. Beekumsa. Website, Facebook kan fayyadamuun beeka. Miidiyaan fayyadamuun beeka. Seeraan itti fayyadamuun beeka. Akka kiyyaa kana ta'e sin jechaa jira. Isa kana. Dhufeetiin immoo seensi hima. Seemuun kiyya kun xiqqeenyaa miti. Guddina. Ati guddaa waan taateef. Ati sirraa waan hin daladdeef guddaadha ka. Duuba seensitti dhufu kanaatti xiqqeenya. Bakka guddaa naa kennuu qabda malee. Nama bakka guddaa namaa kenne bakka guddaa kennaniif himi. Thank you fi sorry jechuun qulfi addunyaa kanatti. Thank you fi sorry uummanni hin beekne uummata miti. Faranjiitti nogaa si biraan dabartu thank you sin jetti yookaan sorry sin jetti. Yookaan excuse me sin jetti sitti haasa'uudhaaf akkanuma babababa jedhanii sitti haasa'uun excuse me sin jedhan. Dhiifama si hojii haasa'uu sin jedhan. Si hojii haasa'uuf excuse si gaafatan. Si biraan dabaruuf sorry sin jedhan dhiifama. Laal. Sirraa fudhatanii yookaan sii kennuudhaaf sii kennanii thank you sin jedhan. Uummata kanaa keessaan jiraadha. Uummanni akka keenyaa kun naan galu. Amma faranjii biraatti tola ooltummaa jedhanii osuma hojii guddaa miiliyoonatti harkattu kana qabduuti tola tajaajilti. Afrikaa keessa inni dhufanii tajaajilaniif tola bar rakkoo harkina jedhanii tola dhuftee tola si tajaajilti. Tirfii isaa paartaayimii siisan tola dhuftee si tajaajilti. Akka amma nuti tajaajillu kanatti. Dhimma namaatiif du'an. Maalummaa namaa waan beekaniif gatii namaa waan beekaniif nutis warra dhimma namaatii duusanii dhimma keenya osoo hin taane dhimmuma keetiifuu du'aa galata si biratti hin qabnu. Hamma keenya hin beeku. Duba kun hin beeka jaa. Mucaa kana maaltu as gubbaa teessisaa? Mucaan kun beekamaa guddaadha. Kabiraa toomaa gadi hin baane wallisaan artistiin ala qophaa. Hoggaa gosaan facaatan maan dubbatin dhufe? Qabsaa'oon na qophaa. Maan dubbatin? Hoggaa gosaa anaatu rakkata. Hoggaa kaan anaatu dhimma hundarratti dhufe anaatu lafa kaaya. An subscribe wayinaa gootanii? Way wanta kanaa gootanii wayni isin gaafadha. Tola ooltummaan tajaajilaami warri subscribe gootanii sunoo. Warri jala yaatanii faarsisan sunoo. Maan godhin? Namni maallaqa irra isinirraa argatu sun maan godhin dhufe? Anoo waan takkan harkadhu. An qabeenyi kiyya isinuma waan ta'eef filiin kiyyaas isinuma waan ta'eef jaalala dhugaa sanin isin qaba waan ta'eef faaruu isin barbaadu waan ta'eef ifitti amantummaa waan hin qabuuf ilmoo namaatis waan hin ta'eef sammuun kiyyaas banaa waan ta'eef rabbiin itti amanees rabbi abbaa rahmataa waan ta'eef rabbi haqaa waan ta'eef Allah hoggaan jaallaa hun kiyya nama isa dhaabbatu dhabeeti
رسول وكان رسول جل ديم وكان سنجي رسول لما تيامنوا نبيتي لا أكسنا فيدوا عن بيكو في ما لنا بيتي متي الله نفسك كده جدا في الدفنة الله هي نابدي نمن كابو اللهم سنجي جدا في الدفنة رسول كي نمت تيامنوا كابو نمي سجالتون كابو نجالتون يجدا في الدفنة أنا سلما نجالتون كابو نتيامني يو كان سبسكرايب نقولي مالنا قولي في الدفنة obboleeyyan kiyyoo waan taataniif ka shamarraniittis kan dhiiraatis sanyii xiyyeerraa gara handa kun qabu haye dhimmi kiyya kun dhimma kiyya waan ta'eefi kana si barsiisuudhaafi kanaaf ni furamtan rakkoon tokko hin jiru kamaneedhaa jirus ni baha ilaaqa garuu warri immoo bitaaqaa seeraan alaatii fi maal godhe achi keessatti ashiish godhe san mootummaan ni gaafataa san gadhiisuu danda'a kana beekuu qabda warri seeraan ala seenee ni baha isa kaaniif ni deebina isa kaaniif walitti deebina akkamitti akka waraqaa godhattan dargaggoolee shamarran yeroo biyyaa baatan akkamitti akka baatan ana obboleessi keessan isin duraan ta'a miti kana isinii godhu irratti waa takka isin gaafadhu ijoollee hedduudhaaf godheetin jira ijoollee hedduudhaaf godheetin jira biyya feete isin geessuun ni danda'ama seeraan Baay'ee isin godhuun ni danda'ama. Ni danda'ama. Wanni hin danda'amne tokko illee hin jiru. Yoo hin godhin hin danda'amu. Wanni tokko yoo goone garuu ni danda'ama. Shanyii akkanaa ta'uu qabdan. Mallattoo fudhadhu. Shanyii sharriidha. Sharrii walitti yaadu ta'uu hin qabdan. Shanyiin kunoo akkanaa kana. Oromoo jechuun isa akka kana. Sabboona jechuun isa akka kanaa kana. Qabsaa jechuun isa akka kanaa kana. Gabricha Rabbii jechuun isa akkana argitu kana. Siin jechuudhaaf adda guutuudhaan. Waan atis jette jechuudha. Natti hafeetii miti. Gitaan sii qabsaayetiin eenyuma caalaa. Waan feete dhugaatii jettus obsa waan hin qabuuf. Obsaan naa jijjiiramtaa waan hin beekamuuf. Rasuulli natti amanuus rasuula obsa qabu. Rasuula arraba dandayu. Rasuula xiqqeessuu dandayu. Obsee sabriidhaan ummata barsiisu. Ummata tarsiimeessu. Ummata caaseessu. Kan rasuula nama isa xiqqeesse. Ulfinatti horu. Barsiisee. Rasuula nama isa arrabse. Barsiisee faarfamaa taasisu. Muhammad. Rasuula nama isa ajjeesuudhaaf deeme. Barsiisee. Qoricha namaa taasisu. Kana jala waan hin deemuuf ilmi abbatti hin baane ilma miti. Qallatullee milmoon obboleessa eebooti. Kanarraa kan hafe biyya Suudii keessatti laal wayi waraqaa qabnaa hin qabnu. Siree guddoo mana keessatti bitachuu. Televiziyoona guddaa mana keessa bitachuu osoo waraqaa hin qabne bara. Osoo lafan bitin farda bituun maali? Makiinaa bituu. Osoo mana hin qabne. Osoo waraqaa hin qabne. Bitaa kaayoo bitattee hoo. Jaartii teetiif. Biyya teetitti bitadhu. Boo ati sargii guddoo godhachuu. Biyya namaa keessatti. Suudii keessatti. Achirraa qabamu. Jaarsa kee dhorkettis dubartii waan akkasirra. Biyya teenyatti sangaa tokko yoo bitattan, loon tokko yoo bitattan isiniif hora. Of agarsiisa dhiisa. Hoggaa achirraa qabamtan mana keessanii fi waan bitattan san hunda siree guddoo, televiziyoona guddoo, majliisa guddaa maallaqa qaqqaaliin bitataniiti gab godhanii hoggaa jarri qabee qullaachuma dhiisanii maallaqa san hunda kasaaranii jechuun manni kun kaalkuleenni isaanii sirriidha miti. Boo'atis jaarsa
jaartumaa wanta godhattee hin bitin kanaati biyyatti biti. Biyya namaa keessa tiishartii tokkoo fi kofoo tokkoon dalagachuudhaaf baatee jiraadhu. Ati jaartii diriyaa tokkoon jiraadhu waa waliin guduunfadhaa gala. Beekan guduunfadha namaan ja'a. Na arkiidha. Mee ilaalamma caaltuu teenyaa laali. Suuqii qabdi jaanis waraqaan qabdu. Waraqaan binneef abbaa manaa. Ofiif hin qabu. San gubbaan makiinaa fuudhee makiinaan tun biyya Suudii keessa kiraan hin jirtu gaanuma bitataa miree. Mana guddaa meeshaa qaalii ka'ee makiinaa sanuu makkatti haadha manaa fuudhee waraqaa forjiidhaan sanuu. Mee ilaalaa jirana. Eenyutu badii qaba? Suudiin nu obsitee. Eenyutu badii qaba saba Oromoo laali? Intala fuudhee ifiifis ka'ee kan waraqaa hin qabne makiinaa fuudhee waraqaa wanjala sancaalaa waraqaa qabaachuu dhabuutu irra wayyaa irra salphaa bara irra nama seeraatii bara hin qabduudhaa bara biyya namaa keessatti waraqaa wanjalaa godhu jechuun adda si dhawanii kam as wallaahi billaahi miti yoo sisaas kan abbi nu baase kan nu salphise obboleeyyan kiyyaa akkamiin namni boo benziina kana qabata boo akkamiin namni gaazaa itti naqeef guba boo haraamemi barbo benziina itti naqaniif gubu laafaa barbo biyya namaa keessatti bitaaqa forjii qabattee deemuun sanuu jaartii fuute isii sazzabe ifii sazzabu boodeem jaalalti kanaa maaliimi kijiba miidiyaa gubbaa akka namni qotto hundi isaa kunis akka namni namuu boo jaartii ibidda fakkaatu jaarsa ibidda fakkaatu babbareedduuf jalaa qaba. Jaalallee maal fakkaatu qabdi warru manas gubbaa argite. Gariin keetis siif hin hima. Amma asoo kiyya kan fixadde. Jaalallee ajaa'iba kan ibidda fakkaatu qaban asirraa. Dhaggeeffadhu kutaa hundarraa shamarran kutaa hundaa urjiidha samii harcaafti. Takuta tokkootii miti. Hundi amalaan uuma feeteen shamarran biyya xiyyaa. Dhirti biyya xiyyaatis urjii samii harcaasan obboleessa kiyya. Addeessa beeysan obboleessa kiyya bareedinni isaanii. Obbolee kiyya. Takuta godha tokko. Urjii yoo bareedina isaaniitiin baana. Walaa magaala, walaa diimtuu, walaa gurraattii. Abbaan manaa isaaniitis, haati manaa isaaniitis. Hawwanii manguddoo irraa jalqabii. Dargaggoof shamarran irraa jalqabii urjiidha harcaasan. Bareedina. Kee qofaa miti bareedduun. Yookaan abbaa manaa kee qofaa miti bareedduun. Akka ta'e qoftiin bareedduu taate. Miidiyaa gubbaa takka dubbannee miti. Miidiyaa gubbaa ol qaqqabdee jaalala goggoyduu, I love you goggoyduu, I love you goggoyduu. Tanuma suuraa maxxansite. Wallaahi. Si argachuu kootitti. Maal ta'e? This is personal life. You understand me? Kee qofa miti. Kun personal life-dha. Jireenya dhuunfaa keetitti mana keessatti jetta. Haadha mana keetitti fi abbaa mana keetitti mana keessatti jetta. Miidiyaatti miti. Kanatu isin bittin isin fixa. Surriin fiigaa hidhatan. Fiigaa namarraa eeggatti.